qalbiin deema yeroo mara guyyaarraa jechuudha. Garuu namni jijjiirama hin qabne hadhassanuma borissanuma iftaanissanuma akka waan waajaraa jalaa wayii fuudhee wayii yookiin waan namaa hatee badee wayii bakka bar wanjalanyaan tokkoyyuu bar seeratti dhiyeeffamaa hin adabamaa hin ba'aa hin jiraata bar wanti nama kana godhe tokko hin jiru. Wanti nama kanaan jedhe tokko hin jiru. Namni keessaan dhufe hani ati akkana naan jedhee na gorse tokko hin jiru. Inni keessaan dhufu na arrabsa. Inni asitti na arge na arrabsa. Inni nama biratti na arge na arrabsa. Maali badiin koo yaani maalan godhe nama kana. Amma waan gootu ati ilmaayyuu dubartii jabduudha waggaa 4 garaa kan kee keessatti qabattee gubata kan kee kan miidhama kan kee kana qabachuu kan kee jabduudha. Ammallee jabeessa rabbi sirraa fuudhin garuu ammallee waan gootu baatee boo'in miidiyaa kanarratti waan gootu. Waan anaka kiyyaatitti eegaa obsitee dadhabdeemi rabbi kenna dhugaa sin jedhe. Ani kennan wallaahi ammaan booda namni dhiifama goneef. Wallaahi ustaaz maaliif dhiifama naa godhaa namni dhiifama ilaa lubbuun jiraadhee miti lubbuun darbee wanti duuniyaa akiraa dhiifama gone yoo jiraate nama jecha tokko naan jedhu wallaahi billaahi kun haqa rabbiiti. Namni araarama goneef yoo jiraate nama jecha tokko naan jedhu wallaahi osoo beekuus osoo hin beeknes nama jecha tokko naan jedhu waan ila araarama godhuuf wallaahi. Hani. Ga'aati miira keessaa ba'ii an gadda waan asiin jedhe yoo yaadatte ta'e sunuu gahaadha waan ta'eef nama miidiyaa irratti tokkoffaa nama gaafuma miidiyaa banattu waa lama danda'uu si barbaachisa. Waa lama danda'uu si barbaachisa. Takkaa ofirraa gubi an sittin hima. Takkaahuu ofirraa gubi yoo hin dandeenye. Oo dandeesse immoo hamtuu isiidhaa fi khayri isii keessa jirtu yoo dandeesse akkanan dheengadda siin jedhe sanitti suuta deemi. Ilma namaa miidiyaa irra kana jirurraa akkuma namni na jaallatu asirra jiru namni na jibbus asirra guutee jira kana beekuu qabda. Sidii siin nuni yeroo nuti asirra khayrii dubbannu yeroo nuti nama gorsinu yeroo nuti khayri wallahi nama dhufee arrabuma isaa darbee deemutu jira. Calliseetu maaliif akka darbillee gaaffii nuti ta'u maaliif isaaf akhlaaqa isaa kenname. Abi'aaduma rabbiin ittiin isa uume khalas adaba ganamarraa rabbiin ittiin isa guddifne. Kaleessa haadhaa fi abbaa isaa arrabsaa guddate. Obboleettii isaa arrabsaa guddate. Gaafa gadi ba'ullee haadhaa fi abbaa isaa ija keessa dhiitee gadi ba'e. Adaba islaaminaa keessatti hin guddanne. Adaba oromummaa keessatti hin guddanne. Gaafa biyyarraa ba'ullee haadhaa fi abbaa isaa qaalii cabsee bahe. Karaa nati deemtu hundi sitti haa jallatu jedhanii biyyarraa baasan. Gaafa dhufee biyya hambaa keessa ga'ulleen kan lisaan isaa namuma arrabsaa ooludha. Nama gaarii dalagu numa arrabsa. Kan hamtuu dalagu immoo aizoo jedha. Inni akkasii kun. Warra haatinii fi abbaan abaaree gadhiise ka abaarsa Khaaliqaa jalatti illee haguugamee jiru nama akkasii. Jalaa najaan baha jettee wanni ati miidiyaa irra baatee boosuu jiraannaani miidiyaa kee ofirraa gubi yoo kanan danda'u jette. Amma sittima nama asirratti argu kanarratti sittima. Ammoo warra as jala jiruufis waan dhaaba. Namni tokko gaaf tokko yoo badii balleesse. Namni gaaf tokko yoo badii balleesse guyyaa tokkitti badii balleessa. Garuu dhiifama rabbi isaa gaafatee toobaa rabbi isaatti deebinaan rabbi isaa yeroo sanitti isaa qulqullaa'e. Namni qulqulloomne eenyu beetani nama guyyaa tokkitti sanitti namsan argetu qulqullaa'uu hin danda'u. Yeroo ustaz dubbiin teessani isaan eenyu isaan qulqulluudha warri si maasiyaasi waan dur dalaydeen arrabsan isaan warra qulqulluudha najaadha waan takka badiin qabani isaan maleekaadha. Bari otoo namni qulqulluun nama arrabse yoo warruma miidiyaa kanarratti qullaa yaafatee fiigaa ooluu nama arrabsa. Kanan naagaluuti dabar kanan naagaluuti namni waan dur dalage ani bar wayta nama waa jedhu ani hoo akkam jira an bar if gaafachuu qaba jalqaba ani wayta waa gaafadhu isa waalaikum salaam wa barakatuh. Wayta waan namaan jedhu ani Abu Yaasirii waa jechuu barbaade ustaad Abu Yaasirii waa jechuu barbaade jalqaba ani eenyu if gaafadha bar if gaafadha ani eenyu gaafiidhaan gaafadhe sun ana ilaalatti moo awwaan san qabamu waan ani hin qabne I don't know ana kamitti akka bakka san isan hiiktan itti hiiktan hin beeku bar namni qulqulluun addunyaa tanarra hin jiru bar hin jiru abaddan hin jiru na amanaa namni qulqulluun asirra hin jiru. Arra kulli bani adam khattaa'un jedhaami isi quraanniyyuu akkasi wallahi
Ufti ilmaan Adam dogoggoraadha. Dogongoraadha. So an akkamitti akka maasaa isiitiin isii mataa nyaataniyyuu na ajaa'ibsiisa bara. Itti fidadhaa isan ustaas. Mucaatu miira keessa galte malee ilaa mucaan kuni hanguma wallaalummaa isiitii wajjiniini dhugaa rabbii hayyummaa qabdi. Hayyummaa qabdi. Otuu garaa isii keessaa baaftee fuula keessan dura dhuftee teessee dubbachuu dhabdee rabbitti isin kennattee dhiifte. Otuu rabbitti isin kennattee dhiifte. Guyyaa tokko mucaa kana zollomtanii bakka itti argitanii dhiifama gaafatan qabda. Rabbiin waa hunda isiniif dhiisa. Huquuqa nama zollamtan tokko hanga inni caawuuf isinii godhutti wallahi rabbi isiniin dhiisu. Fuula rahmaan irratti waan irratti zollomtan. Ani roozaa garchi roozaa rogarlii garchi. Badii isin balleessiteen isinii miti ka qooddatu dhaggeeffadhaati. Yookiin anaa miti ka qooddatu. Oo balleessitee. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamii'aa jedha bar Rabbiin. Rabbiin cufa diliitu namaaf dhiisaadha. Akkamitti yaa ayyuhalladhiina aamanuu tuubuu ila Allahi tawbatan nasuuha. Yaa warri rabbitti amantan toobadhaa toobaa qulqulluu taate toobadhaa. Toobaa qulqulluu san toobannaanoo inna Allaha yaghfiru dhunuba jamii'aa jechuu bakka biraatti dubbate. Rabbiin immoo cufa dilii nama isaaf araarama barbaadee fi araaramaadha. Dilii fedhe haa ta'u waan fedhe haa dalagu rabbiin isaaf araaramaadha. Kanaafi nama hundaaf osoo rabbiin araaramaa jedhu kan ati asirra yeroo hunda diluma namaa kennitu baduma namaa kennitu ilaalcha jibbaa namaa kennitu yoo wanni biraa jiraate malee bar namni kan kanaa olii dalagaa oola bar kan kanaa olii dalagaa oola bar karmati miidiyaa irratti argiteetuma nama arrabsaa ooltu karmati dhageettii gurraatiin nama arrabsaa ooltu. Namni kan kana oli manne fasadaa qofa ta'een dhumne ilmi namaa kun amma eenyu toobaa gama rabbii deebi'aa jira badii malee eenyu qulqullaa'aa jira rabbii isaatiif miidiyaa kana gubbaa takka dhattanii arrabsaa jirtanii warra waa'ee zinaa asirraa isin barsiisaa jiru akkaataa itti zinaa dalagan harakaata godhee warra isin argisiisaa jiru jabaadhu barnoonni kennutti tole jechuu malee takka arrabsitanii beektanii. Niki jibdani bara dhugaan hin jedha. Wallahi sanbaana bar waa keessa wallahi. Inki jibani wallahi niki jibani. Takkaan arrabsanu warra qullaa huttuu qullaa ijoollee miidiyaa irra oofaa oolu. Mee achi gargalchiinu garsiisii malee lakki wanni kun badiidha jettanii beektanii. Makniyaatum isi tamma qajeele isi tamma karaa sirrii dhufe mucataaniitu karaa sirriitti dhufe wallahi. Sanii fi naaffaadha ammallee. Otoo siin barra. Qaama sii qullaa baafattee isaan fuuldura dhaabatte sirrii jirti jedhuwan. Sirrii jirti jedhu. Ummata miidiyaa kana bara aksii deemani. Wallahi dhuguma isiniin jedha. Aksii deeman. Gaafa namni badiirra jiru sirrii jirtaa jedhu. Gaafa namni immoo badiirraa deebi'ee rabbi isaatii qulqullaa'e ati akkana ati akkasii ati fulaani ati fulantaani yaa jamaa'ata alkhayr rabbii keessan sodaadhaati. Namni tokko rabbi isaatiif qulqulloomnaani ati xureessuu hin dandeessu. Namni tokko toobaa rabbi isaatti deebinaani yookiin ati deebitee isa dileessuu hin dandeessu. Yoo dandeessan yoo dhugumaan namni badiirra jira jechuun sitti dhaga'ame deemiiti bakka ijoolleen qullaa wal dhaabdu bakka shaaworii wal dhaabdu bakka waa'ee zinaa nama barsiiftu bakka akkaataa itti saalqunnamtii jettee ijoolleen asirra gugguuftee hatta harakaata isaatii wajjiniin asirra fasaada ummata agarsiisaa jirtu san deemiti bakka sanirra munkaraata san deebisi yoo dhugumaan fasaada jibbite yoo dhugumaan badii jibbite yoo dhugumaan karaa haqa jaallattee jette deemiti isa san deebisi malee ijoollee miskiina tokkitti guyyaa tokko waa argite yookiin waa dhageesseef jecha asirra dhuftee lisaan irratti hin dheeratin sanuu ijoollee shamaraa sanuu dubara tokkitti ijoollee dhiiraa munkaraata fedhe asirra dalagaa oolu gaaf tokko nasihaa gootanii beektanii an koomenti jalaa koomenti keessan jalan oolaa bar waan isin jettanii katabdan aizo sabboonaa keenya qabsaa namni ziizoo namni waa balleessu bar asirratti qabsaadha bar sabboonaadha bar dhuguma sitti hima qabsaan akkasaan jiru namni asirra waan badii nama barsiisu jarana rabbii keessa sodaadha irraa gadi bu'aa gahaati hanga dandeenyetti nummaanuu argaa jiran ni gorfanna yoo badii irraa nutuu badii argaan jirru duraan dabare inni darbe illi Faatimaat jedhe arabni yoo duraan illee dogoggortee jiraatte badii san isinii fi isiidhaa fi rabbii isiiti tawaasula walitti ta'a kan ammatti argaa jirru immoo waan isii irraa arguuti ijoollee keenya hanga dandee tokkotti
والله كيسا ديميتين هنكن دندين غرفتان جرا ربي جرها جالتو خبجنا كنني أول فاتني نمني تكون جلادي دي هنجرو هاغلتهم تو أمالي أموري سي ربي هاديرسو ديني رتي ربي سي هاجبسو كالدران والله جنا أرجوتي سني كنيسين برسيفتو دين إسلامات هاتي أسبوتيزو إن شاء الله تعالى أكس إن شاء الله دبدا شران كيسن أكسي بقى أنا أبو ياسر أسرع صلاة هانيتنا بقى بوين فيديو بقى بوه كان كي تدكو نسنسي سمالة أكادت أول فرة تبت سر جرتا بويني وان قد أستاذ أبو ياسر نتبرسني جراني كنافو جولن تن تاستر جرتني لين تميدا جرا جرتن هندا كنا ربنا هكا جلتو كجلهم تربنا ما كنا هندا كنا ربنا هكا جلتو دعائي ولي هاغونوتي وبولتي تنلله دعائي ودافي ججبه سامله حملين جبسنا كسي روزان فابا غدفتني فؤاد السلطاني بكغديسا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أيه قالت أوكي. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو صبر الدين مقاييس عندي أبو صبر الدين باوفتانا نعم. ما تيك توكي نتوكي جنام مقارب دي فد تيك توكي وارنينجي في مال جي نرد تشوفيه إنن ما أنت مكان لكي ميبي أكس جي يو تيك توكي تكومنتات نسر رامان مالوان جاهون أوكي وارنينجي توماتي إنني مقاج جيره إن شاء الله ريفو أوكي بام باريت بتو جرتني شيرنا بوناين ليفرن جرابيه دفه مسلم جتون يعني رقم ربي عليه الصلاة والسلام نما نمني الربع ساعة الراجرتي مؤمن توني وخان برتي مسلمني نما برتي الربع ساعة النجابه جان مسلم جتون نما نمني حركة في الربع ساعة النجابه جان رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا المنا ما جلا وبريتي في نعمتي سلا نمني قادين أشرف الخلق إرجما ربي عليه الصلاة والسلام جلانا جنباني ربي قرتي سوميه قرتي إرانا جنبان وبريتي في نعم وحمتو رتنا قرية نانغاني سي أركتي تي تبطو وقصيفا سنتي حاسويتو قياتا كمولا منا خيسوس ولد دفني بينا والتكيسون كن أكوان قرتي عادانا متتهاجرون فقاتا إنما خني ويادا دي مدون فانا ما سينون والتكيسون والأربسون هنگ نان نورا غندا في غوسا في قرتي برسنالي نما خيسا قديباني والتكيسون تمفوكي جرمي جاخنا قبا أمو تكو نمني جرانا جابو وانقري آتو قرو وبليتي دينا ربي نوبسا سيفا خنو ضمبو مخيس الراديكاني نمني أرانتنا نما تكو تكيستي وخاربستي قلبي إساء جبستي ورئيسة قرتيتي دي فما قابتنا مثلا كانوا وانتي قدان أرى نما عربسون نما تكيسون سلبادا إيسا قرتي دي فما قابتا فونا إلا إتايو قرتي أسكو برا دبت خناف ولن تكيسنا ولن عربسنا نمني قافة قرتي حتى نما برخوتي نما أمفا برخوتي هنگا هادا بنما رسوتك هندا قوجر وانا مريف انتنا استاذنا خينيا وياسر جمع دبتا والله دولمتين انت مسلمات ورمودا نما لما مصدين بيخان انت كهرر جرى لما بكتات بيخ والرحل كنيقويا عامتي ربي ديزي كإلما نمات اللي فتئ صفو عادان اللي فتئ أكاتا سالقون نمتيدا دوبرتين الباتي بيكمتو بربادا جيجو فلو مدومي فتو جيجو حاسو يتو تاني هو بوجد دي تاني ربي صداد لو تاني تدول تاني تابسون دندين والرحل كنيقويا صفو غرتي آدا سلا غرتي أكا سبت اللي قبل هيرا تبولمات أكا شراء إسلامت اللي قبل ورج أبس حل كنيقويا أبسو خناهو اتندوبتني يوانا متقدوهم قرلي نصيحان غرتين مجرتي أخلاق غاري دان يو غرستي وبليسي انتي قابليس خانكي مالتو بدا والربسو في والتكيسو في دا أنا ربي سودات لا ولن تكيسنا يسي قفا ميتي غرتين ما برالي هاتو دبرتي إيمانا دا دبرتين تو مسكينة
ولن تكيسنا ولن أربسنا ولن رتن دولنا لما أنفعنا ما قيس الله سيننا رام صفية جزاك الله خيرا سنود دريس أفونا الله يوم براوان جتن دبدن وبلين كيسن خمن هدا كيسا ركتا جروسن كل اللي بيكت دابدو مغرتي نمني خين راوت ديو تنا غرتي بيجنا جروتنا تكيسا سرقوت تري بيهند أورمون تم بك موجود هند تركون دبدوان سنجاي ما لي فجري فكات بدي عادا في غرتي ناموسا بيتسان غرتي اتبولتو أبسين نمني خين أكا غرتي بيجيجيرتون ربي جلا دختيت بيجيجيرتون أكا نما ربي جلا غرتي غادي ستوك جلتي دحتيتي هل كان يقويا بدي دلق علمنا ما والتكيسو وان فقط هذا لغو ولي مرتو إن كان غرتي وان براتي متي ولي رتو همين دلقا جرنا غير سيرا شريعة غرتي إسلاما تيمبول تبيسن وان غرتي نمني خيني وامي كتلك ريجو ميكت أركاتو جولي نما غرتي لغرتي وان غرتي مكاسني اللي هم فد واسرتي لغرتي داني جولي هم بي دلاتنا تتهارب ديمتو وان سيران على روسني تخنني أك إسان إسان سين سان قبولن وان ربي اللي الحرام قولي وان غرتي بيتخمون بربان حرك أبني غرتي إفما والكبني نيرا والبوسيسو والكبني والقلجسيسو واميك بدي ميك دلقا جرينا من خين ودومته نياتو دي بي غرتي نميدا جر يو وان براد دبدن غرتي غر هندي خينياهو غر بي خينيا هادي بنو وبلين خينيا سغلي اتانو دعائها غونو في ربي خاتمه خينيا ربنا ما تلج الرب خينيا غرتي الرمني ارانت غرتي نتوان في الاتحاس نكون برورغان رتي بوتا والله برورغان رتي بوتا سمغنا جوين توتا رب تمرخ يا رب ما تلج ربي ما ستروا عفونا الله السلام عليكم ورحمه الله بركاته وصبر الدين الله خيرا تنسي لا إن شاء الله درست روسي sagaleen keessan badee dhufaara ustaad. Angko? Amman dhaga'amadha. Rosen erga yoo qabaate aadaa barfattu inshallah ani wanni siin jedhu yeroo takka ol baatee miidiyaa irratti jettee beekadhu har'a booddee dhaggeeffadhu kolfuu fi tapha daangaa rabbii eeggate qur'aana kee qara'uu hadiisa kee qara'uu dubartii islaamaa jabduu isii ta'uu malee bakka namni bakka ajaanii fi gadheen itti si'ee durra hadha booddee miila kee buqqifadhuuti gara fuulduraatti deemi malee ati as teessee na arrabsanii minaamin hin jedhin. Ajaan bakkuma itti si arge qofa irratti kan si yaadatu. Namni ajaan iddee sanaas hin fuudhu. Yoo ati bareedduu akkamii taatee mul'attillee sanuma irratti si yaadata. Maaliif qalbii isaa qulqullaa'uu hin danda'u? Qalbii isaarra wasakni taa'e. Dhageeffadhu. Qalbii isaarra wasakni teenyaan yeroo hunda ajumaan nama yaadata. Namni qalbii isaarra qulqulluun jiru qulqullumaan si yaadata. Namni qalbii isaarra wanni hamtuun jiru immoo hamtumaan nama yaadata. Yeroo kaminuu kanaaf jettee namaaf bakka kennitee namaaf ulaa bantee namaaf amlee kennitee akka namni san daranuu sitti duulu gochuudhaaf asirra dhuftee wanni ati boossu tokkollee hin jiru. Gadda keessaan si gorse akka obboleessi islaamaa tokko nama gorsutti akka namni namatti dhiyaatu tokkotti nama gorsutti akka obboleessi keetiiruu nama gorsu tokkotti akka abbaanii nama gorfattu tokkotti akka haati ofii nama bira teessee nama gorsu tokkotti si gorsee dawaa sii ta'a jedheetiin yaada inshaallahu ta'ala har'a booda dubartii islaamaa jabduu isii tahuu akka dheengaddo qur'aana kee karaa jirtu maashaallah rabbiin kee sirraa haa jaallatu ila qalbii kun na gammada gaafa ati
ترى إجولي قرآن قبتي قراتو والله روحي كو تستقم نجعل مو ربي تسرى قمت كان الدرن تاتي أرقمو دافي والرمسي أرف سكنا قافتو كسيتو قتسيسي آية ربي برسيسو تاء سرق أنفتو تاني والله سي أرف سومتي سرق أنفتو تاني ورّي أما الربا ستديرة تكوني قافتو قديبي أني سرق أني كيسابة هندن دي تهاني كأنيو تاني نما hamtu jenne itti yaada ture gaarii nama ta'ee nama keessa achi bahee mul'ate nu qaanfachiise nama nuti immoo gaarii jenne fayyidummoo hamtuu nama ta'ee achi bahee argame jarana rabbi muqallibal qulubi achi gargaggalchaa ta'a rabbi innati sila hamtuu namaati jettu achi bahee nama gaarii ta'a nama arjaa ta'a nama diinii ta'a haafidhal qur'aaniin ta'a nama gorsu ta'a nama barsiisu ta'a namni innati moona inni kun malee kuma wayiiti jettee itti yaaddu nama khalas sila qadarri isaa sibiratti ol kahaa wahii nama badaa ta'e argamaa jira nama badaa wayii ta'e mul'ataa jira kuni waan nuti jalqabarraa ilaa haddaatti argaa as geeje malee haaraa miti addisee miti kanaafi nama hanga dandeesse tokkotti rabbi sii laaffise obboleettii kee tokko hamtuu irratti argitaami haadha keetii fi abbaa kee otuu obboleettii kan kee ta'eeti keessa mana keetiitti gorsita yookiin akkasi jettee obboleettii kee tumtee gorsita yookiin ifattee gorsita malee miidiyaa irratti gadi baaftee obboleettii kee tokko hin arrabsitu wallahi hin arrabsitu namni hadda obboleettii isaa miidiyaa irrattis tahee miidiyaan alattis tahee xiqqeessu nama haadha isaati mana keessaa kabajan qabne nama obboleettii isaa mana keessatti kabajan qabne yeroo hunda mana keessatti xiqqeessu jecha akkuma ergamaan rabbii amaanaa jedhanii dubartii kana amaanaa kennatan namni hadda dubartii tokko xiqqeessu amaanaa erga rabbiitti keessaa jirtan yoo dandeessan ofitti qabiiti gorsi ofii keetii dadhabdu nama silaa hin danda'a jettee yaaddu tokkotti dabarsi dadhabdu arrabsis namoonni siin jiruti qalbii keetii jibbeerraa fagaadhu yoo gorsite tasa si dhaga'uu dide qalbii keetii jibbeerraa fagaadhu akkasi جزاكم الله خيرا امسك يا هنغرما مغاتنا ترى ان شاء الله يسن وري ازيرتن يسن نصيحه يسن ابغدا والغرسا خيري رتي والغرسا هم تورتي يو هنغ فيني والدغر هم تورتي يو هنغ فيني والغرغار هم تورتي هنغ فيدي يو العرب سني اتقال كينيا نو هندنو فول الرحمن دكودا نتي هندنو ضيوف الرحمن نما جبا ويو في سينا يا بولنتيكيا يا بوليسكيا نما جبا ويو في سيني نما صفي قبته فول الرحمن تكجلو لا في ديما جرو نون دي كينيا يوم كجلو هم بيكم تكاو بريسان كن نما اسكيسا تاو في توكو دبرتي جرتي تكاو برو نما توكوب دبرتي جرتي تكاو بويتي نما توكوب دبرتي جرتي ورقان نكيسا نما مرمتي جرتي كان نما جبا او في ويو اوف غوتريتين اوف كل ستري نما توريسانو لنا دنيا نسي في ضيوف أكنما إملا كرادي ما ركيج آيا ويتي قريتين كبنا ويسيني كبنا سنجلتا هيكو بقاتي يوكين آرقل فتيكا هيكي ساديمو تجرى الدنيا كو أكاسي دنيا سي في يوكيني زلالم ستي فكاتين ستي تولتي جنان جرون وكين جرون كانني وي حالي جرين بيا ربا ستاتو بيا كيكيسا ستاتو سيغما تشيفتي جنان زلالم ستي فكاتين والله دقيقة مراسة زجراتا هنگسي في مو بوليتيكين ظلمين وبوليسكي ميدين نمتوكو هنگ جرتو تي خير ما يادي في خرادان دي ربي رتي ام سورتي يادي مالي حمتو رتي او يادي حمتو سن ولين قد چوتي سغيا فول الرحمن دابته مي ماتي كن كيترا ابا كيترا وبوليتي كيترا قبري كان سرا غداني اريا كيترا قبري سيرا كغداني هادا كيترا قبري كغدانتي تيرو كيترا يوكينو بوليسا كيترا قبري كغداني صاحبتي كيترا كان دينيا قبري سرا غداني مالكي سجرو لا تككليسا واوي وجين دبرسا تورتي ككليسا قوسا واي وجين تبتا تورتي ككليسا سينا واي ولين دوكتاني دبتا تورتن ار مالكي سجرا لا تا يادتي تا غغافا قبري خاموتي مينما برادي سي صاحبا كيتيميتي حادكي ككليسا شرورو سين جداسي غديفتي
yoo ati nyaatte garaa ofii hidhattee garaa kee quufsaa turte san eega gaafa qabrii kee suuti haati kee bakka kana jirti qabruma isii bakka kana beektaa waan isin fitnaa isin keessa jirtu dhiisiiti cinqaa isin keessa jirtu dhiisiiti maal keessa akka jirtu quba qabda lakkisa yaa obboleettii kiyya wallahi daangaa dabarre miidiyaa kana irratti akkuma waan jiruu zalaalam arbii kanarra jiraannu tokko of gooneetiin deemnu of yaadataa yoo qoosnes qoosaa daangaa ergan yoo dubbanne dubbii keenya keessatti waa eeggataa gulantaa waa eeggataa deemnu naaf galatooma jiraadhaa hojii qubaloota koo haani intabe ay abshira ustaz wallahi lamu nambaru dhiifama guddaa assalamu alaikum alaykum assalam wa rahmatullah Rosa